Paabloo Emiliyoo Iskoobaar akka lakkoofsa faranjootaatti sadaasa 1949 kan dhalate lammiin Koolombiyaa Paabloo Emiliyoo Iskoobaar gooftaa qorichaa jedhamuudhaan beekama. Paabloo Emiliyoo Iskoobaar shororkeessaa fi hundeessaa garee Meediliin Kaartar jedhamuun beekamudha. Paabloo Iskoobaar mootiin qoricha sammuu namaa adoochuu kun shororkeessaa addunyaa kanaa yeroo hundaa ta'uun isaa waliigalli qabeenya Paabloo yeroo sanatti biiliyoona 30 kan ture yeroo ta'u yeroo qarshiin waliigalaa kun yeroo kanatti yoo geeddaramu doolaara biiliyoona 64 akka ta'u tilmaamama. Paabloo Iskoobaar barataa yuunivarsiitii fi osoo hin eebbifamiin dhiisee kan ba'e yoo ta'u lammiin Koolombiyaa kun umrii isaa dargaggummaatti sigaaraa fi tikeetii lootarii sobaa karaa seeraan alaan gurguruun gara baala sammuu namaa adoochuu kanatti ce'uu danda'eera. Osuma kanaan jiru bara 1976tti baala sammuu namaa adoochuu karaa ittiin Ameerikaatti dhiyeessee gurguratu qopheeffatee kana irraa ka'uudhaanis karaa tolfate kanaanis yoo xiqqaate baala sammuu namaa adoochuu kookaayin jedhamuun beekamu toonii 70 hanga 80 Ameerikaatti erguu danda'eera. Paabloo Iskoobaar eegdota baay'ee jajjaboo ta'anii fi leenjii garaagaraa fudhataniin kan eegamu lammiin Koolombiyaa kun namni karaa isaa irratti dhufe yookiin qarshii fudhataa yookiin du'aan addunyaa kanarra gaggeessa. Sababa kanaanis poolisootaa fi humna addaa biyyattii baay'ee ajjeesuun kaan immoo maallaqaan bitachuu danda'eera. Xiyyaara dhuunfaa isaa kan qabu Paabloon abbaa warraa fi abbaa ijoollee dhiiraa tokkoo fi dubaraa tokko kan turedha. Maatii isaa osoo humnoota tika mootummaa biyyattii jechuunis biyya Koolombiyaa baqatu fuudhee kan bade Paabloon mucaa isaa intala durbaa kan taate bakka baqateetti jalaa qorrinaan doolaara Ameerikaa miiliyoona 2 tilmaamamu kan yeroo sanaa bobeessuun maatii isaa akka ibiddaatti akka qaqqammatan goosiseera. Kutaa lammaffaan itti fufaa waan dhaggeeffataniif waan daawwataniif galatoomaa. Sabiskiraayib nuuf godhuu hin irraanfatinaa.